Muna maaltu si bochisa? Miidiyaa irratti bahee maaltu ol baasee si bochisa? Wanni kun gaarii moo gaarii miti? Akkasuma obboleettiin teenya takka ammallee mana jijjiiradhee mana biraa jira mana biyya sanatti qaama maal hojjetame jettee ammas itti deebi'ee jechuudha. Gaafii ijoolleen kireemii wantoota fuula nama fayyadu nama nuuf fidii wantoota barumsa irraa arganna nuuf fidii jettanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha aananii nagaa jira alhamdulillah galeeta rabbii. Ummata qashti iddoo kana galatuma baay'ina ulfaadha. Dhugaa dubbachuudha fi maal isiniin jechuu barbaada? Wanni nan isiniin jechuu barbaadu YouTube kiyya guddisaa jirtanii guddaadha jechuu barbaada. Baay'ee kana galatuma. Thank you. Thank you mo. Thank you. Thank you. All of my friends galatuma ulfaadha isiniin jechuu barbaada. Asumaan gara haasaa keenyatti isin dabarsa jechuudha. Tokkoffaarratti obboleettii teenya kanaaf gaafii kanan deebisaa lammaffaa akkasuma kiriimidha sadaffaa mootiyyuu dhimma ol bahee miidiyaa irratti si bochisu jedhee tokkoffaarratti obboleettiin kiyya kuni mana duraan mana nama biraa dalagee ji'a sadii yoo jenneen mana ani fakkeenyaaf ji'a sadii yoo mana biraa dalagee achi ka'ee mana jijjiiradhee ergasii immoo iqaamaan kiyya kuni mana biraatitti hojjetamee jira jechuudha. Waan mana yookiin iqaamaa ka waggaa lamaatti hojjetama ta'a ka waggaatti hojjetama ta'a. Kanaaf obboleettiin kiyya kuni dhaamsa ani si qabu ani akka mataa kootiitti jijjiiradheen jira. Garuu iqaamaan kee achitti hojjetame. Akkuma seera kamittuu ati iqaamaa bakka feetittuu hojjette waraqanni keessuun guutuun maatii kanarratti itteeffatama. Maatii bira deemtu kana maqaa namitti bira dalaguu kanarratti jechuudha. Sababnis maalinni otoo si dhukkubee odoo biyya tokko hin deeme jettee otoo waan ta'ini gara daddafiin gara biyyaa galeetti dirqama waraqaan hunduyyuu namitti kanarra ta'uu qaba. Gaafi sirra taate ati isii jala jirta. Amma maqaa namitti saniitiin jirti jechuun waan feete si godhuu dandeetti. Asirratti maal isinitti isin hima obboleen kiyya. Mucaan tokko akkuma mucattii kana nama walloltee baate ijoollee amboo turte mucaan suni namitti kanaaf namitti sun hiriyaa tura. Laala waan tokko keessattu cal'isinaati daddafa waan akkana naa deebisaa naa zoorsaa jedhi. Yoo ati iyyatiin malee jarri beeka hin beeku. Jarrillee akka rakkoon dhufu hin beekan. Yoo nama sanii walii galtee qabaatanii yookiin immoo tuuniitii obboleessaa yookiin obboleettii isii yoo fira ta'an rakkoon qabu. Yoo fira ta'e rakkoota kan qabu. Mucaasan maal godhanii? Mucaasan baasapoortiin hiti iqaamaan isii namitti arga jira. Namitti walitti gaafa biirootti deebisu wal gassasanii wal fixanii jechuudha obboleen kiyya. Gaafa kaanii mucattiisan baasapoortiin isii irraa harkaa dhumate. Utuma nama biraa bira dalagu gaafa kaanii namittiin wal lolan ka'a. Kennuu diddee fi gaafa kaanii mucattiin biiroorraa mana namaa deddeebi'aa dalagaa turte. Biiroomarraan dhufte irraan beekaa. Ijaarsifni tokko irraan dhufne naafis illee jechuudha. Ergasii gaafa kaanii mucattiin waan gootuu wallaaltee hin badde. Biiroomaa badde. Maaliif baddere? Baasapoortii gaafa sirreessine namittiin abadan kennu bittiin kennu jetti baasapoortii isii. Qaama isillee kennutti. Ati obboleettiitii amma maasiif fakkaata? Daddaftee namittiin bira dalidu kun waan hunda firatti zoorsu qabdi. Yoo mootuu warra saniin fira taatee jettee warra sanii waliigalteen kan jiraatu ta'e isin birri makafalti birri qaama hojjisiisan birri 500 kafalti yoo wakkee isaa akka ta'e hin beeku garuu riyaaluma na fakkaata hin kafaltii fi ulaagaalee hundumaa namitti maqaa ofii irratti zoorsite ati maqaa isiitiin jiraachuu qabdu. Yoo akkas hin ta'in immoo rakkoo mataa kee irratti ga'a. Yoo nama fagurraa taate yoo nama waliin beekne taate dhukkubsachuu jira. Obboleettii waa hedduu jidduu kanatti jira. Iqaama wanni takka wanni rakkoon takka jirtu hin zoorfama. Hin zoorsama wallaahi. Anoo yoo zoorsee jira jechuudha garuu yaani maqaa duratti gabiyyarraa dhufee nan ilaale maqaa makumati kana mana namaa dalagee ichi hin bahee maqaa san immoo gara maqaa namitti ama bira jiru kanatti dalagan zoorsan jechuudha rakkoon qabu. Deeffachuun dirqama mootuu beeka akkatti caalifteen isini. Namitti dhannaa deebisaa naa zoorsaa garaadhaatti takka amma illee takka isaan biratti waan dalaguu ka'ee galuu hedduu waan dhufuun beekamu waan ta'eef kanaaf dirqama wanni hunduu warra sanarra ta'uu qabaa siin jechuu barbaada. Inni biraa mootuyyuu warroonni kiriimii barbaadanis kiriimii kiyyaa wantoonni ani beeka kiriimii fayyadamu saamunaan fayyadama saamunaan sana qooda wanta isaan hin gatee akkatti nagaafatan jedhallee ni yanne saamunaan ani fayyadamu saamunaa tokko qofa fayyadamu waan isin ajaa'ibu saamunaa tokko cimsa qofa fayyadamu. Viitaaminii hedduun biyyaa fide waan isin ajaa'ibu viitaaminii san irratti viidiyoo waraabeetiin agarsiisa fidanii viitaaminoota san gaafa fidetti itti fayyadamne gara firii viitaamin A, viitaamin C, viitaamin D tu jira hanga kanatti qaban. Viitaaminoonni kun immoo viitaaminoota tokkoffaadha. Kanaaf isin wanni fayyadamuu qabdan tokkoffaa saamunaa firii takkitti qofa.
saamunaa firee takka isin agarsiisa. Saamunicha hin qabu. Ergasii immoo wanna fuudhan dhiqattan kunoo argitanii. Wanni kun immoo tuyyoo takka takkaan isinitti agarsiisa. Saamunaa san hin qabu wanta isaatti irraan badee malee wantaan bitama saamunaan sun baqamee guyyaa tokko waraabatan isinitti agarsiisa. Kana ittiin dhiqattan jechuudha. Kuni baay'eetti jechuudha. Saamunaa amma isiniin jedhu kanaaf irdiif saamunaa irdii fa'aa wajjin irra avokaadoo paappaayyaa fa'aa irraa hojjetamu. Saamunaa san hin dhiqattanii kaatanii lammaffaa irratti kanaan dhiqatan. Ani waan ofii fayyadamu isinitti himaa beekaa. Kana gaafa dhiqattanii kaatan waaw. Erga dhiqattanii kaatanii kana dibattan jechuudha. Kana. Kana hin dibattanii achi booddee jechuudha. Isa kanaan dibattanii kana guyyaa dibattanii jechuudha. Guyyaa dibattan wantoota kana sadii yoo fayyadamtanii jettan jechuudha. Amma isin wantoota kana sadii yoo fayyadamtan dhugumatti wantoonni kun sadeen baay'ee bareedaadha. Fuulli keessan laslas jedha. Okey, isinii deebi'a. Maal fayyadamtu kabira kana jechuudha. Kana yeroo kamu fayyadamu. Inni kuni ka dhiqamuun illee jira. Bor inshallah viidiyoo itti aanutti hojjedhee isinitti agarsiisa. Ka dhiqamuun itti kama kanaatu ittiin dhiqamu jira, ka dibatamu jira. Saniin achi kireemii bitaa ofitti laayixanii mirgaa ofitti laaqina. Malfi baay'ee bareedaadha. Ani kanneen wannan kanaa yoo asxaanuma kanan bitadhee dhugaa rabbi dubbatu. San booddee immoo san dura mootii saamunuma qofaan dhiqadha. Saamunamaa fi kana qofa fayyadama jechuudha. Guyyaa fayyadama. Garuu odoo akka biyyaatti aduu keessan dibattan. Aduu keessa wanni dibattan siniskiriinii jedhama. Wanti sun hin bita jedhee gatii isaa qaaliidha jechuudha. Baay'ee miti sirrii mattee jechuudha. Amma fakkeenya gisee bakka baharaa deemu kana mitti dibadhaan itti himame nuuf ijoolleen hin galite. Wanni san dirqama namoonni turuu barbaadan. Rabbi fayyaa isin kenne biyya kana keessa dalagachuu barbaadan. Siniskiriinii jedhama. Yeroo iddoo baharaa deemta fuula keessan akka aduun maaltuun jismii keenya kana nuufitu aduullee nama waraanti jarana. Aduun gaasii waraanti amma jirri miilaa lagisee gadi ba'a. Kireemii aduutu jira. Kireemii aduu dibata. Kireemii aduu dibata akkas. Kana yeroo kamuyyuu jechuudha. Garuu qulqullina keessatti dhiqattee saamunaa dhiqattee yoo dibatte gisee nyaata hojjetu ta'ee gisee maal hojjetu ta'ee rakkoota kan qabu sirraan beeku jechuudha aramni. Isin galee hina kana jechuudha. Kanaaf wanni isinitti dhaamachuu barbaadu sirriitti of eeggannoo cimaa godha. Of eeggachuun bareedaadha. Namni kofuun immoo yoo mata akka wallaa immoo kireemii garaagaraa ofitti laaqina. Meekaappiin dibatiin abadan. Saamunaan maajuuniin ilkaan immoo baay'ee bareedaadha. Dhugaa rabbi dubbachuu. Hidhii kee dislis gooteen dhiitaa akkasuma dammochuu maal gootaree saamunaa vaalzinii san hidhii keetiin dibatta. Saamunaa san vaalzinii sana agarra saamunaa ilkaanii san hidhii keessa hin dibattanii hin dhiitanii erga hidhii keessa hin dhiitanii kaatan immoo vaalzinii dibatta. Vaalzinii sanillee mana keessa waan ooltaniif guyyaa dibadha. Garuu gisee aduu deemtu keessa deemta vaalzinii hin dibatina. Hidhiin namaan gurraachaa jedhu. Akkas isin jechuu barbaada. Inni itti aanu sadaffaanii maaliif miidiyaa irratti ol baatee boottaa jette. Hiriyyaan kee tokko nama akkaan jaaladhu, nama akkaan kabaju, nama bakka guddaa qabuuf jechuudha. Nama bakka nama gaariidha. Naan jedhee deebiin kiyya maanni isinti fakkaata hordoftoota kiyya. Maal miidiyaatti ol baasee si boochisee ka jedhu hordoftoota kiyya. Wanni nama boochisu otoo akkuma jirutu ta'e otoo keessatti boo'anii otoo gadi ba'uu baatanii jechuun naan jedhe suni na gammachiise. Maaliif boo'uun akkuma jirutti ta'e maaltu miidiyaa gubbaa fideedha yaanni jechuudha. Ani baay'ee kanaa galatoomii baay'ee kanaa ulfaadhu dhugaadha. Boo'insa nuti boonnu nama meeqatu arga. Maatitu arga. Viidiyoon akkamaa kanaa miti kootamee bakka hedduutti hima. Nama bira gaha, fira bira gaha. Ka isaan itti yaadan waan biraa, kan nuti yaadnu waan biraa, kan nu boochisu waan biraa. Isaan yookiin maatii warra bira daleedu santu rakkoo irraan ga'e jedha. Nu immoo bakka biraati. Wanni nu boochisu. Jaalala hin jedhinaan jaalalaaf hin bu'u abadan.
boo'ee fixadhe waan ta'e jaalalaaf hin boo'u. Dhimmi na boochise ammallee isa yuutuubii keessa sabiskiraayib naa godha. Sabiskiraayib akka morka namicha sanii bakka guddaa qabu. Sababni inni hin guddattuu naa gadi ta'uu qabdi. Isi anisii ol ta'uu qabaa. Bakka yaadotii garagaraatu jira. Maali guddatti maaf bakka tokko geetti? Namni jiraa miti akkanumatti jechuudha. Miti ani ni guddadha. Inshallah bismillah ni guddadha. Bakka guddaa ga'a. Abdii rabbii. Ijoolleen na hordofan na cinaa jirtan immoo na jajjabeessitan immoo baay'ee takka galatooma. Maaliif ulfaadha bakka isiniif qabaa kabaja guddaa isiniif qabaa. Dhugaa rabbii dubbachuuf namni gaafa waa badee nama gorsu namaaf faayidaa dhabee kana waan tuffatina. Namni ati wanni suni sirri akka taanetti si gorsan jechuudha. Kanaaf warra na gorsitanii hedduuta kanaa galatooma. Dhimmi namicha sanii immoo ani bakka hin qabu. Bakka itti irraan kaa'an anaaf akka faayidaa guddaa ta'e, anaaf akka kaka'umsa ta'e, anaaf bor akka cimee hojjedhu naa ta'e. Gaafa namni dhufeessi jala dhufeessi arrabsu, gaafa namni waan tokko sirriitti raawwanna jedhu wanta bakka hin jiraamti. Asirratti inni lamaffaan jedhee namni suni nama beektu moo nama hin beekne jedhe. Nama beeku sirriidha. Nama beeku. Garuu gaafin ati na gaafate gaafii bareedaadha. Namni beeku akkamitti waan akkanaa namaan jedha. Akkamitti waan ifaajan tokko sirriitti guba jedha. Sahiha namni kenna abadan guddina keenya hin barbaadu. Gaafa ati tattaafattee gaafa ati nama ta'a jettee gaafa ati nama ol tara jettee an abadan nama ol tara jedhee yaadu. Maal jechuun otoo yaadu nama san gadi qabaa namni sun naa gadi haa ta'u jedhee kunkuma yaadeen beeku. Wallaahi rabbiin naa shaahida. Maaliif namuu fayyaa qabaannaan ni dalagata. Ati dalagattee hunda caalte maal rakkoo qaba sirraa fayyadama. Ani dalagadhee boru ati fakkeenya naa taateetiin bakka tokko gahuu danda'a. Namni sun odoo ani beeku odoo waa'ee kiyabee odoo wal beeyin odoo waliin baay'isa umayaniin jiraa miti otoo na beeku waan akkasii san barreessa. Namni sun garuu dhaamsi maaliifi namni bakka hin jiraa miti waan tokko nama tokko gaafsi cabsuu dhufe gaafa waan hin taane waan san keessan sitti himuu dhiise maaltu koomantii fidaadhaa tokko qabaa. Koomantii inni barreessisan irratti namni suni akka namni sammuu qabutti yaadu tokkotti tuffadhu bira kote jedha. Jira hiriyaan kiyya tokkollee maaltu isa galchee jedhe. Dhugaadha maaltu isa galche. Bakka hin jiraa miti namni tokko akkanumatti anatu beekadha jedhutu jira. Yookiin immoo hamilee keessa cabsu akka ati bakka gonkumaa yuutuubii kanarratti hin deemne yookiin akkuma gonkumaa miidiyaa ijoollee beekatu miidiyaa kanarraa bade ni beektan jechuudha. Anammoo abbaa fedhe gubata malee abbaa fedhe samii kana yookiin dachii kana jala lixa malee namaaf jedhee dhiisu. Abbaa fedhe. Fakkeenyaaf nama tokko yeroo bultii hojii ijaaradhetti yoo fakkeenyaaf nama tokko fakkeenyaaf abbaa manaa kee fudhadhu fakkeenyaaf. Abbaa manaa keessan waan tokko aansiiftee gaafa itti seente waan tokko rakkoon hin jiru. Maaliif inni waan sun waan na ta'u hojjedhu waan na si fayyadu hojjedhu waan na haraaman ta'in waan yaani jira akkanumatti jechuudha. Irraa fagaattee hojjette abbaa manaa kee amansiistee wanni si cikumta akkamaatu jira. Wanni mootuu namatti si waanyisu maaltu jira. Yeroon amma yeroo tolee yeroo gaariidha jechuun hin jiraa miti wanni namni wal jajjabeesse. Amma miidiyaa kan namni faayidaa isaan beeku malee miidiyaan kun faayidaa guddaa qaba. Rakkataa gargaaraa jiran, beelaa beela baasaa jiran, dheebotaa gargaaraa jiran, masgiida ijaaraa jiran. Jarana waan beeku ka kufee akka lafaa ka'u, ka biyya ambaatitti miidhame akka biyya isaatitti galu. Namni maaliif nama cabsuufiidha. Ani tun bar gaafa guddadhee jedhe nama gargaara. Jarana ati gaafa naa fakkeenya godhattee dhufte nama na ol taruu dandeetta. Yoo jabaattee halkanii guyyaa hojjette. Nama gargaarta. Faayidaa biyya keetiif buufta. Uummanni biyya keenya san keessatti maaltu akkatti afaan tokko wal ta'uu wal dhoggee kun shana jedha kun maxxanni biyya jedha beektani waliigaltee dhabuu isaaniiti. Wal waanyoo isaaniiti. Walitti hinaafuu isaaniiti. Naman inaafi gonkuma. Ati naman inaafi namatti waan haa guddatu bakka fedhan haa ga'an. Wallahi akkasitti jedha obboleeyyan kiyya. Naaliif bakka guddaa ga'u yoo nama waanyita ta'e bakka guddaan geettu yoo nama waanye bakka guddaa geetta. Isin galee kanaaf waan akkanaa jedhee deebiin keessan isin deebiina fakkaata. Isin nama sadii nama lama akkasii waa sadiin qabadee dhufe kanarratti waan dubbachuu barbaadee fi kana nama waanyurra namatti inaafurra guddadhu bakka ga'e
jedhaati namaaf iddoo laadha. Dhugumatti gaafa guddadhu jettee ni guddatta. Wallaahi sakandii keessatti guddatta rabbiin gittiin qaba. Akkasiin jechuun barbaadotootaaf kabajamtoota kiyya wantoonni fayyadamaa inni illee kanuma namoonni gaafii na gaafachuu barbaadan sanduuqni koomantii kiyyaa banaa jira. Yeroo kamuu gaafii barbaadan na gaafachuu wantoota barbaadan wantoota fuula keessan irraa bilisa ta'e wantoota bilisan ta'e wantoota miidhaa fidan wantoota miidhaan fidin isin bira jira jechuudha. Sababni isaallee irra guddinni dhaamsan isaanii dhaam ijoollee namoonni bifti isaanii magaalaa akka kiyyaa kana ta'e tokkoffaa odoo kiyyaa akka yaada kiyyaatti maal hin dibattan feerii isa jedhamu. Feeriin isa jedhamu nama ta'uuf qaba namatti. Ana garuu feeriin naan ta'u. Feerii dibadhee taana fuula kiyya kun akka nama duqqeetti bitateeti. Lammaffaa meekaappiin naan ta'u abadan meekaappiin dibadhu. Yeroo tokko gisee walaaf Saudii dhufee jiru tokkotti meekaappii dibadhee ilaale bakka jechuun fuulli kiyya kun waan biraa natti harkisu eegale. Meekaappiillee naan ta'u bakka wanniin ani dibadhu dhugaa isin himu kan inni kadha kanneen hin dibadha keemidha kan hin dibadha sanbooddee kuulii tana amma erga biyya kana dhufe waggaa hanga lamaan ta'e kana keessatti kuulii gisee tokko kuuladhee hin beeku waan isin garamudha. Garuu lippistikii tana isinitti agarsiisa jechuudha. Orijinaala wallaahi ammallee jechuudha. Orijinaal ammallee hin jirti lippistikii waggaa lama qurutti godhe. Ishee kana akka gisee Saudiitti bitee fidadhe jechuudha. Illa laala akkitti daalachoofte wallaahi ilaalame akkitti daalachoofte dhumtee as laala. Ajaa'iba qabdi wallaahi. Wanni tuni hidhiidhaan godhatan hidhitti ka godhatan sanii ammallee waggaa inteessi dhumte wallaahi dhumte jechuudha. Firee takkitti waan akkanaa asitti bitadhe beeku. Firee takkitti bitadhe beeku. Viidiyoo keessanitti dheeressa jira amma viidiyoo biraatti walitti deebinu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.